السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كم جرتن كم جمتوتا دعوتوتا عشان نكدرتو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عشان ما كفوني كم جمتوتا دعوتوتا عشان نكدرتو. أكم جرتن نجاجر الحمد لله رب العالمين. دعوتوتا كنا. أنا بتشاني إني ركب جمتوتا دعوتوتا كينيا إجا أكيس نجرتن كنا إجا أما لا. Biyya raayuu kabajamtoota daawwattoota keenya akkuma amma argaa jirtan kana waan bareeda fi waan baay'ee das nama jedhuuf akkuma san immoo waan haaraa ta'e qabannee dhufne kabajamtoota daawwattoota keenya akkam jirtan nagaa jirtanii kabajamtoota daawwattoota keenya isiniin jecha arra meeshaa obboleettii teenna zamzam finne jirra zamzam arsii jechaan akkuma arsiitti gaa jennee intan arsii jennee haa qabannu zamzam tun baay'eedha zamzam arsii jenneetuma qabannee nuti إجا مشى أبلتي تنا زمزم مرسي كبني دهني الراك بنيم توتا داوتو تكين مشى زمزم مرسي أكو مرجع تنكنا تكشوا سنتي مولتو كنا مشى باي براند تايفي مشى باي كواليتي تايفي مشى أكو مثلا مو مناكيس باي بريدودا إجا كوجم توتا داوتو تكينيا ورون channel كنا كنا فارها تاتن سبسكرايب كورا سنين سبسكرايب وشو نينكا فالشيس ورون إيميلي كبدن جودا أكو مثلا موتو فيديو أكو مثلا تنندورا لايك كودا واني موجي كوجم توتا داوتو تكينيا view ko ne buni warre wakenya yo akam tor gundi ne gari dayo ben yo akam gone view ne julle ten oro ko ne bayata duga ete wa don gone jutu ko ne kana namni yani fajjel tagala sabab baka channel gudda chiride yo kan jarti gadise de pate frank da jeda kana so ni hojjenne kan wan guddisa kan wan subscribe no goda jono jeta roju sirri kan anjenna akane le kadir imran de ne view jette subscribe jette ubega jira anga sindi sunnate ayera auto tekenda sinin kalana yani dirka mesha bicha sontan tikko kulbuli no ro chante fi era auto tekenda share like subscribe gochu ne ram fatemini lakko solbira kenna dua segal torbatami torba jaatami sagal jaatami ja shantami jechuudha nu bilbiluu dandeettan bilbila kana whatsapp daafi imoleen dhufuu dandeettan kabajamtoota daawwattoota keenya isinitti dhiyeessuu hin barbaannu Aisha asuma meeshaa isin beeksifti anillee mooto kaamera maanii ta'uudhaan duuba ta'eetiin waan jiru hundaa isin beeksifna kabajamtoota daawwattoota keenya meeshaa keenya kallattii maan atillee asumaan laalladhu isin jenna warra bitatu barbaadan illee asuma bitadha isin jenna meeshaan moo gatii hojii maaliif nu beeksifne fakkeenya uffata dheengata sammaaliif gatii hojii nu beeksifne naan jettanii meeshaan guyyaarraa ni dabalaa kana jechaan kunin kanasa kun dabalaa kana jecha gatii hin beeksifne viidiyoon kun yoo millee asumarra taa'a fakkeenya fi boleettii takkatu jiraata gara WhatsApp'tti waliin haasofnu viidiyoo waggaa 4 duraanatti ergite meeshaa wayii meeshaan kun asitti bara akkanaa naan jette yoo laaluun ka waggaa 4 duraati kana jecha gatii beeksisuu dinna yoo millee chaanal viidiyoon kun hin taa'a meeshaan immoo sin taa'u waagan isaa kanaaf hin hifamu gura isin jedha hundumaa kan arraabsin beeksisa laalladhaati yoo gatii kanaan jiraate kanaan walii galle yoo gatiin immoo ol dabalellee kama giseen irra jiru walii galle isin jedha tokko gatii isaa isin beeksisa gadeer immoo sirriitti isin agarsiisa hagaruma viidiyoo kennan wajjin tura zamzamillee asuma kootu laalladhu isin jenna kabajamtoota daawwattoota kenna gara meeshaa affeerran kenna gara meeshaa hayyee daawwattoota kenna amma galmee qabadhee tokko meeshaa kiyyeessin beeksisuudhaaf gara meeshaa dhufee jira laalame meeshaan obboleetti ennaa siin galme gara kana fixatee baay'inarra gara kanatti talee kanas fixe gamana ce'ee jechuudha kan hundaayyuu tokko isin agarsiisaa gatillee isiniif maqaa dhayaa akka isin tilleeran immoo daddafee waliin isinii gaya gisee keessan sirraa fixuun barbaada daawwattoota keenya isin tilleeressu na wajjin turaa isiniin jedhaa tokko farratti maaltu jira rakabootii ifaatu jira achumanitti gara galchee agarsiisee innillee ifaatumaan jira achumaan walaalan hayyee obboleettii tiyya zamzam kun haala kanaan mana kee bareecha laalladhu isin jedha bifti suufraallee jira xiqqoo iddoon xabaaf jedhee meeshaa irratti baay'ate malee suufraallee silaasee agarsiisa suufraa warqaammadha ni beeyta asin dura yeroo hedduun agarsiisa jechuudha kana fakkaata jechuudha garaan jalaa butamelleedha kan fakkaataa rakabootiin qarshii 4,000 ni beeytanii maal qaba jettan kun fermeello jabanaa rateettana ta'iixaana xiqqishoo tanaafi jabanaa irra kaatan jechuudha siitana kun jabana haala kanaan irra kaafamti jechuudha isin kana fakkaataa qarshii 4,000 isiniin jedha daawwattoota keenyaa keessaan isin dabarsa rakabooti abbaa gadaa qabdii keessaan immoo kun rakabootiin abbaa gadallee isa kana jechuudha daawwattoota keenyaa siinii 12 fi innis fermeelloo qabu kun akka barkajiin jiru kana jechuudha ta'iixaanatii fi jabanaa irra kaafamti keessa jira saarbisiin kun haala kanaan ishii keessaan baafnee jirti suufraa isaa yeroo baay'ee rakabootii irra kaa'ee agarsiisa mee akka takkisin laaltaniif lafa tambisee jechuudha kun kana fakkaata suufraa abbaa gadaa jechuudha daawwattoota keenya haala kana adii fi gurraacha diimaadhaan dhayama haala kanaan laastikii uffifamee jira jechuudha kan qotatne
laastikiidhaan uffifama kana fakkaata daawwattoota keenya waliigalli isaa qarshii 3,000 fi dhibba tokko ni beeytan isin jedha daawwattoota keenya sadaffaratti yoo ta'e feermuuzii warqaammaadha feermuuzii warqaammaa qabdu bireetiin teenya kuna kana fakkaata isin jedha daawwattoota keenya feermuuzii warqaammaa qarshii 5,000 ni beeytanii maashaallah tabarakallah baay'ee bareedaadha keessaan mootu saanii feermuuziiti saanii feermuuzii baay'ee bareedu fi tajaajila qabdu bireetiin teenya kuna haala kanaan mirca masiitirratti hundaa'ee binnee fi jirra isin jedha daawwattoota keenya kana fakkaata saanii feermuuzii kana kana jechuun sadiin kana walirratti binnee fi kana fakkaata isin jedha daawwattoota keenya share like subscribe gochuun raafatina warra like godhin seentan like godhatu wadeebiyaa isin jedha daawwattoota keenya like godhan malee akka hin baane keessaan mootu jookii warqaammaadha jookii warqaammaa baay'ee bareeddu laalamee akkuma carraa ta'e kun wal qayyare dhufa waan ta'eef akkuma carraa irratti hundaa'aa kunu kana fakkaatti zamzamiif bitame jechuudha. Hayyee daawwattoota keenya inni gatiin isaa hojjettan qarshii 2,000 ni beeytanii maan kafannoo jedha maan kafannoo baay'ee bareedduu fi ta'adda taate dhugaa rabbii gatiin isillee widdiidha garuu gatillee widdiidhaatu tokko al ta'e gatteedha qarshii 1,850 birrii 50 bitamti maan kan tuni taannii adda akka taate jechuudha maal taddasii godhe yoo jettanii isin agarsiisa laastikiidhaan qabsiifamte akka irraan harcaane jechuudha. Maaliif gizee deemu meeshaan akka miidhamne akka fudhanii hayyee daawwattoota keenya laalame wallan baay'ee bareeda fi oriijinaal akka ta'edha gatillee dabalu waan gaariidha jechuudha garuu gizee baay'een argamu wal keessa dhufa jechuudha qarshii 1,300 isaan dhufa yoo garii immoo kana dhufa akkuma carraa arginaan kana binnee fi jirra isin jedha daawwattoota keenya kana fakkaataa waan kan kuni baay'ee bareedii barbaadete gaidhaan isin dabarsa daawwattoota keenya ka itti aanu siinii fannooti siinii fannoo akkuma deema agarsiisu siinii fannoo kun akkuma isin beeytan duraan illee ni beeytanii ka aananii qabdii ka sukkaara qabdi kuni ka aananii itti ni beeytanii kuni ka sukkaaraati sirriitti beeytan jechuudha ni jira biyya araballee buuteera kun immoo ka aananii fi bura walitti makattan jechuudha xixiqqaaqee barbaada keessa hiyyaas achuma irraa taa'u ka siinii irra kaatan 6 qaba siiniiwwan immoo gurra 6 qaba jechuudha daawwattoota keenya qarshii 2,800 ta'ee jira distii abbaa 7 qabdee boleetiin teenya distii abbaa 7 akkana joorsee agarsiise distiin abbaa 7 isa duraan beeytan jechuudha namni isan bitan hin jiru daawwattoota keenya keessa namni meeshaa bitatee isan bitan hin jiru baay'ee meeshaa faayidaa qabudha jechuudha furdina qaba meeshaa oriijinaala qarshii 4,800 daawwattoota keenya keessaan immoo saanii zirdii 2 qabdee boleetiin teenya saanii zirdii jechuun isii kana daawwattoota keenya baay'ee bareedduu fi ababaata qabu jechuudha mircaa kiyyaanin waan natti bareeddee tana bitee fi jira isilleen akka jaalattu ofii qabu jedha daawwattoota keenya kana fakkaatti saanii zirdii keessaan suuraa nyaataa jedha suuraa nyaataa kun jala afamee kun achi gara sii ka'ee kan garana meeshaa kana jala afee jira jechuudha kun meeshaa kana jala afee jala jira jechuudha qarshii 800 bitamee suuraa bunaatii fi suuraa nyaataa qaba qarshii 800 jechuudha inni daawwattoota keenya kaittaan mootuyyuu eelee ifaa jedha as jirtu eeleen ifaa kun daawwattoota keenya masoomni middeenallee hin jira eeleen ifaa kun as jirti kan biddeen itti hojjetu jechuudha obboleen teenya qanii galtee kallattima warraa dibatti kan saqqaattee biddeen tolfachuu bichaadha bakki itti baafatanii jira wanni marti jira hoota akka galuufi itti qopheeffattee tuma buddeen bukeessanitti malee godha mana isaanii bareechine osoo nuti mana bareechine akka hin gallee jedhaan maatii akka hojjettoota daawwattoota keenya namni meeshaa bira hin bitanne akka mana duwwaatti hin galle isiniin jenna nu bira rakkoon hin jiru akka isin ofii keessanii mana duwwaatti hin galle meeshaa bitadhaa mana bareechifadhaa galaa isiniin jenna waan nu hin binne hin jiru xiqqoo irraa qabee guddaatti waa hunda isiniif binne isiniin jedha daawwattoota keenya achumaan eeleen qarshii 7,000 maashina shunkurtii guddaa qabdi maashina shunkurtii guddaa kun achi jira Maashina shunkurtii guddaan isa kana jechuudha qarshii 3,000 fi maashina shunkurtii isa kana shunkurtii jettee maashina juusii waan jettisa maashina shunkurtii ni beeytanii kun sirriitti waan barbaadeedha meeshaa baay'ee oriijinaala ta'edha jechuudha shunkurtii jedhama malee waan hundaadha akka kun akkuma footoo isaa irratti jiru asirratti agarsiisne akkuma asirratti argitan kana waa hedduudha akka asiirra inni bulleessa jechuudha mana kiyya keessatti illee fayyadamaa jira asirratti asiirra illee hojjeta
yoo barbaadan asirrallee iddaa fudhanneetta. Ayyee daawwattoota kennaa maashinni shunkurtii guddaan qarshii 2850 yeroo amma maashina bunaa jedha. Maashinni bunaa isii xiqqishu buna daayitu esirtii nima eeshi zero. Ayyee daawwattoota kenna maashinni shunkurtii isii kana ni beeytanii gatiin isillee qarshii 800 ni beeytan daawwattoota kenna kan itti aantu yoo isin dabarsu maashina shunkurtii jedhe dhiifama guddaa isin jedha daawwattoota kenna maashina bunaa jechuu kiyya maashinni bunaa qarshii 800 mandajaa karaba mandajaa kasala qabdi buleen tenna mandajaa kasala isa kana kana fakkaatee jiru daawwattoota kenna mandajaa kasala haala kanaan na biratti argama. Mandajaan karaba mootu kunu isii xiqqoo ta'a. Maashaallah baramee buna sirriitti sochoosaa jira yeroo ammaa kana. Hayyee daawwattoota kenna isiin qarshii 800 tun immoo qarshii 700 isin jedha daawwattoota kenna. Kan itti aanu mootuyyuu maal ni jettan masoobii buddeena fi masoobii daabboo qabdi buleen tenna. Masoobiin buddeena akkuma isin argitan kan ijjanan ni jedhee ilaalame halalaan keessa bu'ee hodhan korra'ee as taa'aa jira isin jedha daawwattoota kenna. Gatii isaa hojjettan gatiin isaa qarshii isin bubbuleera iddoo bitame waan ta'eef qarshii 2300 biteef jechuudha. Yeroo ammaa garuu 2500 galee jira isin jedha daawwattoota kenna. Masoobii daabbollee kunuunsi qabdi. Masoobiin daabboo 2200 ammallee immoo 2200 jechuudha. Kana fakkaata isin jedha daawwattoota kenna. Masoobiin daabboo isin argitan kana kun tahaadhaan wal gadi dhiibne jechuudha. Kana fakkaata yeroo bitu maraxee isin bita jechuudha daawwattoota kenna. Maaliif wal qabatu qaba dirqama masoobiin daabboo. Kaitan tiyo isin dabarsu immoo daawwattoota kenna minxaafii xiqqaa jedha. Zero. Ayyee daawwattoota kenna minxaafiin kana fakkaata jechuudha. Minxaafii xiqqaa naaf jette buleen seenaa kun arraf salaatuuf iddoo adda addaa taa'uudhaaf fayyada. Minxaafiin kun ni beeytanii yeroo baay'ee isin beeksiseeraadhaa miti. Nama hedduu bitata jechuudha. Minxaafii baay'ee bareeduudha. Lafaafee isin agarsiisuuf meeshaan akka argitan kana lafa guutuu jira. Kana jecha akkanumatti keessaa baaseera argitanii jirtan isin jedha daawwattoota kenna. Minxaafiin kun qarshii 2000 bitame. Kan itti aanu mootu cilfaa 6 qabdi buleen tenna. Cilfaa 6 qabdi buleen tenna. Achitti isin agarsiisu. Ayyee daawwattoota kenna buleen tenna maan kan nafne cilfaa nafne. Yani wanti hin jiru jechuudha. Akkuma kanaan laalame cilfaa 6 naafiti jette. Cilfaa 6 kaadiidaa garuu irratti geexamee hojjetame jechuudha. Baay'ee xankaarraa fi bareedaa akka ta'e haala kanaan gimmaasha darzaanaa jechuudha biteetu jira. Kana fakkaatu isin jedha daawwattoota kenna. Bitachuu barbaadan gatii isaa walii galatti akka meeqa fite isin tajaajila isin jedha daawwattoota kenna. Meeshaa baay'ee oriijinaal ta'ee fi yeroo dheeraa akka turuu danda'udha. Ka gatii isaa qarshii 1200 bitame daawwattoota kenna. Cilfaan 6 jechuudha. Burcuqqoo shaayii darzaana tokko qabdi buleen tenna. Burcuqqoo shaayii kana jaha ka wal fakkaatu jahallee ka wal fakkaatu dizaayinii garaagaraatiin biteef jechuudha. Maaliif bakkuma tokko wal fakkaataa ta'urra yeroo adda addaa itti fayyadamtu jechuudha. Waan tokko xiyyaara yoo qabaatte das nama jedha malee akkuma waluma fakkaataa ta'uu hin barbaadu. Kana jecha abbaan jaha isa kana jechuudha. Kun burcuqqoo shaayii baay'ee bareedu fi dizaayinii qabdi ilaalame kana fakkaatti. Jahan isiin mootu ishii keessatti argaman taate. Tun immoo masqalli qallee qabdi. Kana fakkaatti isin jedha daawwattoota kenna. Haala kanaan itti fayyadamuu dandeetta buleettiyya. Wanni hunduyyuu wal fakkaataa ta'e irratti nama jiru jechaaf akkana godhe jechuudha. Kan itti aanu isin dabarsa daawwattoota kenna. Burcuqqoo bishaanii firee 12 qabdi. Burcuqqoo bishaanii buleetiin tenna. Kun hojii baasee jira as jira. Jaala kanaan baasee jookii dardaree jira. Jahamootu kaartoonii keessa jirti isin jedha daawwattoota kenna. Burcuqqoon bishaanii fireen 12 qarshii 1000 bitamte. Kan itti aanu immoo jookii bishaanii firee 2 qabdi. Qarshii 800 qarshii 1600 bitame. Jookiin tun amma faashina dhuftee jechuudha. Baay'ee bareeddi. Lama naafiti burcuqqoo jookii bishaanii jechuudha. Kun haala kanaan faashina ta'ama dhufte. Isiin tama viidiyoo keessatti jirtu laalee ajajata jechuudha. Namni garuu nutu beeka waan faashina dhufe waan ta'eef haala kanaan bareedu laallee bituun dirqama kennaa jechuudha. Daawwattoota kennaa kanu baay'ee bareeddi faashina dhufte illee das nama jechuudha. Kana fakkaatti ilaalan bishaanii yeroo hojii
Laalaa meeshaan ingilisa dhiyeessitan haala kanaaf jettan dhiyeessuu dandeettan jechuudha. Mana keessan baay'ee bareecha jedhee yaada. Kana bichaa miti ka warqaan malee ni qabdii obboleetti kennu. Akkasuma isin jedha daawwattoota keenyaa kan itti aanu mootu saarvisii warqaammaadha. Saarvisii warqaamman habbaa sadii jira kunu kan faarmuuzii irras daradaree jira akkuma argitan kana. Kaan immoo burcuqqoo shaayii kan burcuqqoo bishaanii irra daradaree haala kanaan isin agarsiisaa jira. Baay'ee meeshaa bareedudha jechuudha daawwattoota keenyaa. Meeqa hojjettan qarshii 3,200 bitamtii roottoo jira. Roottoon kun akkuma isin argitan kana masoobiin gubbaarra ba'ee zanaa dhaasaa yeroo kan daawwattoota keenyaa daawwata namaatiin qixxaawu kana jechuudha. Roottoon kun maal fayyadamettan yeroo baay'ee warri meeshaa akkasuma keessatti xiqqaatan bitattan roottoo kana akka bitatan hin jedha. Maaliif meeshaan keessan tokko isin jala hin cabnetti kaartoon itti namne tokko isaatiin asitti narree isin jiraattamna. Gaafa mana warra keessanii deemullee nagaan meeshaan keessan mana isinii gaa jechuudha. Gaafa mana geellee kun immoo bishaan itti waraabbattan. Faayidaa qaba kana keessattuu. Meeshaan kun hin barbaannillee keessatti raabsuudhanii gizee qe'ee keessan galallee kaa'achuu dandeettanii isin jedha daawwattoota keenyaa kan itti aanu mootuyyuu maankaa nyaataa jedha. Maankaa nyaataa kun firee jaajaa firee 12 naa biteette kun kunjaa firee 12 jechuudha. Gatiin isaa meeqa hojjetan maankaa nyaataa qarshii 250 maankaa shaayii qabdi. Maankaa shaayii illee akkuma san firee 12 jechuudha. Qarshii 100 jechuudha. Qorii aadaa arsii qorii haadha siinqee boraatii ciicoo qabdi jechuudha. Obboleettiin teenna akkasuma itti gadha agarsiisi gadi. Kunoo qorii abbaa gadaa gaachaan diimaa adii kana beeytanii diimaa adii gurraacha kan itti aanu mootu qorii haadha siinqee jette kan fakkaata isin jedha daawwattoota keenyaa ciicoolleen ittuma itti aantee jirti. Boraatillee ittuma itti aantee jirti daawwattoota keenyaa. Haala kanaan sirriitti agarsiisi kaameraamaanii ani meeshaadhaaf gaachi taruun hin qabu silaa fuudhee maal jedhee isin agarsiisa. Haala sanii isin agarsiisuu dandeenye jedha. Hayyee daawwattoota keenya kan itti aanu tirii hadiidaa abbaa lama qabdi obboleettiin teenya tirii hadiidaa naaf kan jette. Tirii hadiidaa maal akka fakkaatu isin agarsiisa jechuudha daawwattoota keenya beeytanillee garuu nyaata waggaa waan jaallachuun dassa jedha waan ta'eef kunuu tirii hadiidaa jechuudha isa kana jechuudha daawwattoota keenya. Lama kun kan mootu burcuqqoo shorbaa qabu obboleettiin teenya firee 12 isa irra daradaree jechuudha daawwattoota keenya tirii hadiidaa gatii isaa dhimma qarshii 1,000 fi 200 bitamee jechuudha lamaan isaa walirratti. Kan itti aanu mootu burcuqqoo shorbaa jedha. Burcuqqoo shorbaa jechuun isuma kana jechuudha. Isuma amma isin agarsiisaa jiru kana fakkaata kun aappilii qabaa kun yaani tuffaayaa akka qabu jira waa hedduu qaba jechuudha. Garuu shigii tokko darjaana tokko keessatti bitamee baay'ee bareeda kuni aappiliidha. Kuni faraawuladha. Ni beeytanii dassisii jecha akka itti dhuguuf abdii qaba jechuudha daawwattoota keenya. Meeshaa burcuqqoodha garuu baay'ee furdaadha jechuudha. Gatii isaa isin hima. Na hojii turaa garuu viidiyoo biyyaatti 12 isaa bakka tokkotti qarshii 1,900 fi birrii 20 bitamee daawwattoota keenyaa meeshaa baay'ee oriijinaal kwaaltii ta'edha. Markajii leetira 1.5 qabdi. Kunoo daawwattoota keenyaa kana fakkaata markajiin obboleettii yaa ishii keessaan baafne jechuudha. Kaartoonii bicha keessaa baasee qarshii 700 bitamee maxxashaa tokko ittisi. Maxxashaan kun lamaan walitti gurgurama waan ta'eef tokko biturra jedhee maxxashaa kan lamaan biteef jechuudha. Maxxashaa adiidaa fi baay'ee furdaa ta'edha jechuudha. Laalame sibiila garuu baay'ee furdaadha. Akka barbaade fayyadamuu dandeessu. Tokko jettee garuu lamaan walitti gurgurama waan ta'eef lama biteef. Kasaramiitii immoo yeroo baay'ee biyya keenya keessatti luqaa waan ta'eef kana bitee fi kun immoo waan feetan irratti gootanii akka feetan ibiddarra ture luqaa hin gubatu waan hin ta'eef hin qayyaramu. Kana fakkaatanii daawwattoota keenyaa akka biraa immoo mankashkashaadha. Mankashkashaa jechuun isii kana kun kan mun itti dhaqaan jechuudha. Achirratti ilaaluu dandeettan daawwattoota keenyaa mankashkashaan qarshii 250 maashina daabboo jedha. Hayyee daawwattoota keenyaa waa'ee maashina daabboo kanarratti wanti inni dubbadhu qaba maal yoo jettan maashinni daabboo amma gisee ammaa kana gatiin isaa baay'ee dabalee jira. Maashinni daabboo kuni maashina daabboo maal jedhama? Biraayit jedhama. Biyyi inni hojjetame immoo Turkiyyii jechuudha. Ni beektanii biyya Arabaa keessatti meeshaan Turkiyyii meeshaa beekamaadha jechuudha. Warra Arabii dubbisuu dandeessan akka tas dubbisa. Warri immoo Ingilifa beektan akka tasiichi dubbisaa gadi garagalee waan ta'eef
Turkii jedha kan made in Turkiidha. Daawwattoota keenya meeshaa baay'ee oriijinaala fi bareedaa ta'edha. Garuu immoo gatiin isaa baay'ee dabalee jira akka duriitti miti. Maashinni kun tokkoffaa lammaffaa sadaffaa qaba. Tokkoffaan isaa biraa iskee jedhu kana inni immoo gatiin isaa qarshii 12,500 galee jira yeroo ammaa 12,500 siibita jechuudha. Obboleetti inni zamzam. Kaitaan immoo manni jettan saanii komboleetti abbaa 8 jedha. Gara geessina agarsiisa maaliif inni meeshaa hedduu walirratti bakka takkatti maqaadha immoo waan ta'eef kunoo akka fandishaattu jira kuukisii adda addaa turee jaha tun immoo tuyyuu ni jira miira waxiidhaafis ni taati nyaata adda addaa daa'immanitti qopheessuufis ni taati tun immoo akka shorbaati tun immoo saarbisii jedhanii tabiddeen illee waan barbaade irratti nyaachuu danda'amu tun immoo saarbisiidha tun tuniidha tun immoo kana fakkaata turee jaha meeshaan komboleetti abbaa 8 kashfaa jedhamu kana jechuudha daawwattoota keenya karaadha fakkisii dhiifama. Ayyee kaitaan sin dabarsa maashina qamashaa jedha maashina qamashaa jira. Kunoo maashina qamashaa haala kanaan as jira jechuudha daawwattoota keenya kan ittiin hidhanii fi kan ittiin gosanillee waan hunda qaba jechuudha daawwattoota keenya maashina qamashaa kun yeroo itti fayyadamtan zayitii isaa bituu hin dagatin asiin jechuudha. Akkasumas murtiin oomishni isaallee Itaaliidha. Ayyee oomishni isaa Itaaliidha jechaadha kadir meeshii Itaaliidha jechuudha daawwattoota keenya meeshaa baay'ee oriijinaala fi bareedaa ta'edha jechuudha daawwattoota keenya san caala kan itti galtanii itti fayyadamtanii argitan nu galateeffattanii meeshaa oriijinaala malee meeshaa hin taane isin hin binne jechuudha daawwattoota keenya kan itti aanu immootu daantelii xaalli yookaan immoo tabiffee keessa namni mana babbareechachuu keessa buufatu jechuudha. Isin agarsiisa yeroo jalqabaatan meeshaa kiyya keessa dhufte baga nagayaan dhufte isin jedha. Hayyee daawwattoota keenya isii tana jechuudha. Kalarii warqaammaadhaan bitee filannoo kiyyaan bitee garuu isin naabitu xaalli jette malee kana hin jenne gisee amma faashina jechuudha. Warqaammaadha maaliif biffee keessallee fakkeenyaaf jookii warqaammatu jira. Isii kana haala kanaan keessa keetta jookii warqaammaa yeroo irraan daldaltu baay'ee barbareechan jechuudha. Haala kanaan daldalamutti biffee keessanii beeytanii. Kanaafin kalarii warqaammaa bitee meeshaa baay'ee meeshaa warqaammaa bitatta warri biyya fakkeenya faarmuutii warqaammatu jira. Isaa wajji maatii godhuu dandeetti. Kanaaf jecha warqaammaa siitee yeroo isin jedha obboleettiyyaa gatii isillee isinitti hima walii galasi habbaa 12 jechuudha walii galisi kana fakkaatti kun xaalli isin bitachuu barbaadan bitachuu dandeettu isin jedha gatii isii yoo jettan qarshii 600 jechuudha 12 isii qarshii 600 takkatti isii qarshii 50 jechuudha itti aanu jabanaa bunaa jedha jabanaa bunaa kun asirti. Maashaallah kun jabanaa bunaa isii kana bareedduu kana jechuudha taqadaadha qabdu haala kanaan boontee itti ilaalame jabanaa durii ta'oo itti irraa hojjetamte kolkollee sana osoo hin taane tuni jechuudha. Akka isiin qilliftuu fi buna akka isiin itti mi'eessitu kan itti dhuydaan argitan daawwattoota keessa saranii irraa hojjetamte. Kan itti aanu immootu saanii raanii jedha. Saanii raanii baay'ee bareedduu ilaalame hambaan isii guddaadha. Maashaallah baay'ee bareedduu wallaahi. Kana fakkaatanii jedha saanii raanii habbaa 5 kunoo ifi giisii baay'ee keessaa hin babaafne maaliif isii eeguudhaaf gaariidha. Habbaa 5 jechuudha walirratti yeroo ammaa kana saanii raaniin qarshii 3,800 jira. Ka 4,500 illee jira. Maaliif wal caalaa jettan saayiziin illee wal caalaa kwaaltiin illee wal caalaa ka 4,500 jira kan mootu 3,800 jira. Isin jechuu barbaade hagawii guddata sunniin giloobaali waan tokko jechuudha. Ka 4,500 ka itti aanu mootu albee jedha. Albee abbaa lama qabdu buleen tenno kuno haala kana albee abbaa lama siibitee jira jechuudha biifti. Yani albeen abbaa lama qarshii 600 bitamti. Makartafaa pilaastikii jedha. Makartafaa pilaastikii kuno kana fakkaatu jechuudha. Ni beektan biyya arabaatti illee mana maadaami kadhamame hin jiru jechuudha. Makartafaan kun itti fayyadamna achitti illee qarshii 350 maashina juusii guddicha qabdi. Maashina juusii kun maashina juusii baay'ee oriijinaala fi kwalitii eeggateedha daawwattoota keenya. Baay'ee bakka baay'ee waan namatti dhugaa rabbi dubbatu taate meeshaa biyya alaati irraa seenu qaban ta'e koba takka waan kamana maadaami jiruun garaagarummaa qabu jiru kun gisaa jechuudha. Baay'ee ulfaata baay'ee furdaa fi oriijinaala ta'e jechuudha kun inni tokkoffaan kun jechuudha. Kunillee maayikarra maayika jedhama miti maayikadha jechuudha. Gisaa kamiti hin cabu waan tokko katamu baay'ee meeshaa kwalitii eeggate meeshaan juusii kuni deebi'ee immoo kana qaba kuno
Qimamii itti daakuu dandeettan buna itti daakuu dandeettanii innillee maayii kana jechuudha. Waliigala sadiin isaa walirratti meeqa akka ta'e maashina juusii qarshii 3,800 fi birrii 50 maashina bishaan ho'isu kunuunsi jira. Maashina bishaan ho'isu qarshii 1,800 kakuma 1,350 ni jira qorqorroo wayii jechuudha. Kun immoo baay'ee kwaaltii eeggateedha qarshii 1,800 fi birrii 50. Dabaraan immoo giloobal sahaanii booraan qabdi obboleettiin teennaa giloobal sahaanii boora kun achitti agarsiisite. Ayyee giloobal sahaanii boora qabdi ayyee jedhi. Giloobal sahaanii boora qabdi obboleettiin teennaa kun kana fakkaataa ni beektan giloobal sahaanii boorallee ta'ee adilleen tokkuma jechuudha. Kalaarii bichaadhaan talayyaa gatiin sallee qarshii 5,000 ni beektanii kabiraan mootuyyuu waan isin beeksisuu barbaadu meeshaan kun meeshaa obboleettiin tanaati miti garuu immoo meeshaa amma dhuftee jechuudha. Baay'ee waan natti bareedeef hin beeksisuudha hundee laalamee bareeddu akkuma yaani siinii san baay'ee jaalatanii namni hedduu bitataa jira jechuudha. Siinii sana tunillee baay'ee kwaaltii ta'e gartee fi baay'ee meeshaa oriijinaala taate jechuudha. Namni barbaadan namni kalarii kanaan jaalatan bitachuu dandeettan jecha isin agarsiise faashin ammoo tulaa qaban hin jabitu baay'ee waan natti toltee isin agarsiisan jedha daawwattoota keenya namni bitachuu barbaadan isiniif hin binnaa. Isin jedha daawwattoota keenya share like subscribe gochuun hin irraanfatinii waan nagammaan hojii turtanii guddaa isin galateeffadha. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu